Wow. Nin diimadhe moo nin gurraachome? Yaa. Viidiyoon kiyyaa'uu naaf himaa jira. Akkaan hin diimadhe gammachuudha. Hai, salamtaa teessaniin ni raaffanne. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleeyyan akkami jirtan fayyaadhaa nagaa gammachuun feetu qullaa nama teessifti feetu nama fiisifti. So bagaan gammade baga gammadaniinis nin jaa. Namni hundinuu Oromoon guutuun keessan baga gammadaniinis nin jaa. Gammachuun Fayyisaa Leellisaatiin eegalamte Fayyisaa Eebbisaatiin jalqabamtee jirti ammaas. So kanaafuu nam sadi akka gaariitti galatoonfachuu qabdan. Eenyu Fayyisaa Leellisaa, Fayyisaa Eebbisaa, Johaar Muhammad laal. Kanaafuu uummanni kun warra Oromoo mataa ol qabachiise, warra Oromoo walitti fide, warra Oromoon akka wal barattu godhe, warra Oromoon keessaafuu Fayyisaa Leellisaa, warra Oromoo maqaa Oromoo addunyaa biratti galmeesse akka addunyaan Oromoo tana beektu godhe. Kan hoggaan hin jiru waan biraatillee ittiin dabalachuudhaa deema. Kanarraanoo jaarmoonni Oromoodhaa warri nuti dhaaba jee akka hantuutaa fi bashootitti boolla keessa tattaa'u maal haadha keessanii gootan? Maal wanni isin gootan? Yeroo ilmaan Oromoo lafarraa dhumaa jiran ka isin wal hin taane, ka isin walit dhuftanii walitti wajji haasoytanii yaada tokkoon adda hin kaane ummatatti kijibaa ooltaniif amataa gadaa maal isin? Mee maal isin wanni isin gootan? Warri Amaaraa baraaraan tana wal taheeti hunoo biyya isaati irratti lolaa jira beekaa. Isinoo maal eedamme? Mee wanni isin eedan maali? Eenyuuf ka isin qabsaa'uudhaa deemtan? Hogga Oromoon dhumte lafarraa. Moo biyya bilisoomtetti qawwee teessan qabatanii ol deemuudhaan adeemtan jechuu qawwee teessan ta bishaan faffacaasu. Kanarratti ammaas abbaan feete viidiyoo dalagiitii ol bahi. Guutuutti mataa feetirraan ila hanga jalaatitti saabuna malee si dhiqaati. Yoo dhugaa feete maaliif dhaabatu ita jaati maaliif jaarmeetu ita jaati kanarratti viidiyoo dalagaati ol baha. I will show you. So kanaafuu nuti maaliif hammeenya biroo doon ta'in waan nu dhageemurraa dubbanna. Hay. Oromoo du'u jiraa malee saba biraatii du'u jiraa ilaan maan tanaa nagaree dhugaa feetan. Maali qoy rakkoon teenya? Maali? Hogta akka beeta kiristaanaa irratti guban, hogta akka masjiida irra guban dhageessan waan deengandatee Oromoon biyya keessaa nu gargaaraadhaa jechaa jirti. Waan tokko nu godhaadhaa jechaa jirti. Oromoo biyya alaati. Garuu isiin wal nyaachuu jirti jechuudha. Wal ta'uudhaa miti. Miizarra dhuftee wajji haasa'uudhaa miti. Wanni wal baasteeti wal nyaachaa jirti. Maali qoy? Social media kana namoonni ni dhageeffata. Social media kana wal barsiisee akka Oromoon tun hundinuu walitti dhuftu kan godhaa jiru. Sababa kanaan isinis kan waraqaa keessan qabattanii Oromoo walitti yaamtanii maallaqa irraa guurrachaa jirtan amata meeqaa beeka? Amata meeqa Oromoo irraa maallaqa guurrachaa jirtan? Oromoodhaaf takkaa waa takkallee gootanii. Dhugaadha hiriira bahaa jirtan tana. Hiriirri bahaa jiru hawaasaatiitu bahaa jira malee ummataatiitu bahaa jira. Ummata sanuu garteemi Oromummaa isaa itti dhageeftuutu bahee waan takka godhaa jira. Isin warra hiriira
ummanni bahe kanarrattu yaada tokko fudhatee yaada saniin walitti dhufee wal marihatee waan takkallee hin fidine jechuudha ilaa ammaan tana. So kanaafuu ilmaan Oromoodhaa akka isinirra hin laalle warra dhaabaa warra jaarmeeyootaa warra silaa Oromoon akka koofiyaatitti uffattee deemtu isin qaban jechuu akka jaaketaatitti kaayatanii deeman isin qaban jechuu garuu isin diinaatiitu akka koofiyaatitti isin uffatee deemaa jira aduurraa yookaan akka wannititti isin kaayatee deemaa jira jechuudha. So kanaafuu itti yaada obboleeyyan hamtu yoon dubbadhes dhiifamaan jaa akkasiitiin nageetti nu jiraadha baga gammada. Oromoon ammallee fuula dura deemti malee duuba hin deebitu. Gargaarsi itti fufa waan feetan nu gaafadhaa nageetti nu jiraadha.